Bannen salphanne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Har'a yeroo sadi lama deebi'een dhufe jechuudha aariidhaan. Hundi keessanuu laayikii godhaa viidiyoo kana. Suuraa kabarii irratti argitanu yuutuubii kana jechuudha. Suuraa har'a hiriira jimmatti bahame irratti suuraa Minilik intala uffata aadaa jimmaa uffattee jirtu tokko gadhiifamee feesbuukii kana irratti argitan baay'ee tokkoon aare. Asin qabe achin qabe shooppii natti fakkaachuu dide. Warri waan kana fuutanii deemaa jirtan maal jechuu barbaaddaniiti? Kun otuma ta'e Oromoodhaaf safuu guddaadha. Warri uffata aadaa jimmaa itti uwwiftanii intala suuraa Minilik akkanatti baadhattee dhaabbattu hiriira jimmaa har'aa irratti jettan hiriirri har'a bahame waahii Minilikiif waahii maaltu wal ilaallate? Minilikiif hin bahamne hiriirri. Yaa ummata keenya waan hin fakkaanne hojjettanii nu dallansiisinaa. Dhiiga keessa nun galchina. Inni biltsiginnaan nu diiguudhaaf waa meeqa gootu isin hanqatee jennaan ala nammoo kanaan nutti dhuftanii. Ijoolleen sooshaal miidiyaa irraa hundi keessanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii kiyyaa. Egaa akkan isinii ibsuu barbaadutti suuraa har'aa shooppii suuraa kana intala kana kanaan dura suuraa Abiyyi kan isin qabattee akkanatti jirtu fiddanii suuraa Minilik irra keessanii ittiin ummata burjaajessuu kana dhiisaa. Maaliifi ana akka gongootitti natti dhaga'ama. Ummanni kan keenya Abiyyiin akka barbaadetti deeggaru yoo barbaade dirqamaanis gabbahee waan barbaade suuraa qabatu garuu fiddanii akka waan ummanni suuraa Minilik maal jara keenya dhiisaa ka waan akkasiidha. Kun hin ta'u. Kanaafuu ummanni kan keenya waan akkasii dhiisuu qaba. Odeeffannoo kan keenya kan biraatiin har'a oduu baay'ee gagammachiisaa qofatti dhadhagaa jirra. Ammas duula sooshaal miidiyaa irratti Abdii Geetaachoo irratti deemaa jiru yeroon argu. Ummanni keenya kun ofiif qalmaaf wal qopheessa, ofiif iyyuu bineensatti wal kenna jedhee tan hin dhiise jechuudha. Abdii Geetaachoodha erga fuudhee nama guyyaa 3 reef gahuudha. Har'a eddee hiriirri bahametti ijoollee hiriyoota isaatii wajjiniin suuraa ka'ee achii gadi dhiifame. Baay'een keessan abdiin biltsiginnaadha abdiin basaastuudha maaloodha jettan. Abdii jechuun nama erga hidhaadhaa bahee reef ji'a 3 yoo danate ji'a 3 wayiiti. Gaafa inni ji'a 10 mana hidhaa keessa turu kan sagalee ta'aafii ture ana qofettiidha. Hundi keessanuyyuu afaan cufattanii Abdii Geetaachoodha basaasaa waan ta'eef birrii akkana waan godheef mana hidhaa ture jedhaa turtan. Har'a biltsiginnaa ta'ee dhiisee wanti isin gochuufii dandeessan hin jirtu jireenya isaa haa jiraatu mucaa reef fuudhee jiru tokko irratti hin duulinaa. Otuu biyya jiraattanii warri hundi keessanuu sooshaal miidiyaa kana irratti gabbaatanii wut jettan dirqamaan gabbaatu hiriiraaf. Maaliif? Dirqamaa waamamaadha. Namni tokko jiraataa magaalaa sanaas haa ta'u eessas haa ta'u achi keessa jiraatee ooleera taanaan ergama shanee qabda ergama maalii qabda jennaan jaartii fuudhee guyyaa 3 wajjin hin jiraatinii wajjiniin hidhama jechuudha. Maali bu'aan saaree? Bu'aan inni argatu maali? Oromoo irraa yeroo tokko Oromoo irraa abdii nama kutachiisa dhugaan isiniin jedha. Wanti Oromoodhaaf ati taatu aarsaa si kaffalchiisa. Garuu Oromoon sun deebi'ee galata kan keen beeku guyyaa tokkotti jalaa balleessa. Abdiin nama gargaaruudhaan beekama. Har'as boris siyaasa barbaadde deeggari. Hanga saba kan kee waan miidhuun hojjetinitti. Hamma dhayxee ummata kan kee rakkataa gargaaraa jirtutti ummanni rakkataan si'iin haara galfataara taanaan siyaasa kan kee abbaa barbaade gargaare. Siyaasni nuti qabsaarruuf ummata kan keenya rakkina keessaa rooba keessaa ol galchuu qabsoon Oromoon itti jiru sana. Kanaafuu kan Abdii Geetaachootis asumaan gabaabsaan isiniin jedha. Odeeffannoo biraatiin har'a ammas oduu ajaa'ibaa har'a guyyoo waariyoo ommi inni irratti nuuf qindeesse tokko dhaggeeffadhee onnee kiyya na qabbanaa'e. Guyyoo waariyoodhaa gaazexeessaa qofa otoo hin taane barsiisaa Oromooti jedhee tan yaada. Nama akka namni Oromummaa ofii jaallatu akka namni bareechiidhaa waan tokko jaallatee fudhatu nama gochuu danda'udha. Gaazexeessaan kun jajjabeeffamuu qaba. OMN nama kana baay'ee tokko jabeessa. Gaazexeessaa OMN qabdu keessaa ija ummataati jedhee kan hin yaadu guyyoo waariyooti. Mee deemaatii inni nuyyuu sheer godhee jira. Anis sheer godheen jira. Oduu inni har'a waahii woboo irratti injifannoo woboo irratti hojjete yoo ilaaltan namni kun nama akkamiiti akkamitti akkanatti mimmi'eessee oduu inni haasaansaa loqodnisaa. Ani ergasiidhaan loqoda booranaadhaa yookiin loqoda gujii kana naan galu. Maali afaan kun hin jedha amra garuu ergan guyyoo waariyoo hordofuu jalqabee baay'ee tokko mi'eeffadheetan natti tolee jennaan dhaggeeffadha jechuudha. Haasaa mimmi'eessee dhugoomsee waan sobaa tokkotutti hin dabalin aboo akkana ta'eedha guyyoo waariyoo jaalmarroo gurbaan mataa goduruudha akkana ta'e way ajaa'ibaa injifannoon har'a dhufa ani
ji'a tokko dura waggaa tokko gaafa Hacaaluun du'u irraa kaasee gadda guddaa keessan ture dhugaa dubbachuudhaaf abdii kutannaa wayii keessan ture mootummaan kun humna qaba khalaas humnaan Oromoo akkuma jedhe waggaa kuma tokko cabsa'oo siichi amma yoomitti gabrummaa jalaa baanaa jecheedhu yaadaa jiraanna jecheedhu sammuu keessana dhufee abdii kuteetan bakka gabroomneerra jecheedhu sammuu kan koo afamansiiseetuma fudhadheen tureen garuu ji'a tokkoon as dhibbaan dhibbatti sammuu kan koo kan akka waan garagaleetti bilisummaan inni dhugaadhaa waan as dhiyaate wayinatti fakkaate wobootu abdii nutti ture waa biraa isinitti fakkaateen wobootu tokkoomee sagalee Oromoo dhagahee haqqii Oromootu xaaxa'ee ifa bahe kanumatu abdii nutti ture annama hamma yoomittiin gubataa jiraadha rakkinni Oromoodhaa na gubaa rakkinni Oromoodhaa sammuu na nyaataa jecha jedhuun sammuu kan koo halkanii guyyaa maraataa jiraatuudhaata jedheetaniin of cinqaa ture. Har'a garuu gaafan taa'ee ilaalu asii woboon magaalaa Oromiyaa hunda dhuunfatee kaabinootaaf warra magaalaa keessa deddeemtentiniitti hunda harka to'atee fi qaadaa wobootiin boolii fincaanii dhaquuf harka woboo seenuun isii abdii guddaa nutti toree jira jechuudha. Woboo yeroo kanatti dhaloota qubeetiin ijaaramuunsaa abdii guddaa akka Oromoon humna jabaa qabuu fi namni hidhatee jiru akkuma marroon jedhe afaan mootummaan kun ittiin nu dubbisu qofittiidhaan dubbisna jedhe. Maaliif mootummaan kun afamuuz yookiin qawweedhaan uummata keenya dirqamsiisee waggaa 3 daguugaa ture. Woboonis sanaan deebii irraa uummata keenya irraa afaan cobsiisuu qabna malee karaa mariitiin karaa nagaatiin mootummaan kanaan mari'annee dimokiraasiin OPDO wajjiniin dhufu hin jiru jedhe jala muree ittimee jira. Sababa kanaaf nutis gammachuudhaan gammanne woboo isin faana jirra marroo si faana jirra ati dhaloota qubee yeroo ammaa kana uummata sammuun qarame wajjin uummata teeknooloojii hordofu wajjiniin nu bilisoomsitaa si dhageenya ni injifannas jenneetiyyuu karoora kan keenya galmaan ga'uudhaaf si duuka kaan ammas dhumarratti wanti dhaamuu barbaadu deeggartoota woboo taatanii warra ergasii woboo ilaalcha woboo hin deeggarre karaa biraatiin Oromoodhaaf qabsaa ture har'a ilaalchi woboo dhugaa ta'uun galeefi jennaan dhufee wobootti makame hin qeeqina qeeqxanii hamilee wal cabsuu dhiisaa Oromoon wal cabsuu hamilee wal cabsuu akkamitti duraan kan namni tokko ilaalcha ati deeggartu eegiddiin qabaatu ergasii karaa biraatu qabsoon kun karaa kanaan isa baasa jedhee yaade har'a garuu woboon abdii sabaa ta'uu waan mirkaneeffateef dhufee wobootti makame woboo deeggare jajjabeessiitii baga nagaan dhuftee dhiisimadha. Sanaan ala akkamitti ergasii woboo qeeqxee viidiyoo ergasii barreeffama ergasii waan adda addaa fiddee ati yoo qeeqxa ta'e wal cabsuudha ammas otuma kaa'ee woboon aangoo qabatee numatu ganda gandaan wal qoqqoodee wal cabsee duubatti wal deebisa waan kanarraa fagaadhaa Oromoon tokko jajjabaadhaatii wal jajjabeessaa qabsoon itti fufa Oromoon ni injifata bara baraan qabsoon Oromoodhaa kara fuulduraatti galatooma.